أشياء ما أردفتنا هرّا وأنت هرّا كيسما جبا كيسما دابة أبو كيسما هجّا أبو أكتيفيتي بكما ويليسا بكما في سبونا أورومو كمسو أورومو كيسكي غير بودا كان تبادي إذا كان مكا إذا إني سنفا إبسو إني كافل واقيا kanaaf akkasuma nama gahee guddaa taphate nama ija qabu nama rifeensa qabu nama luka guddaa qabu nama dhaabata qabu nama afaan qabu jechuudha nama beekama seenaa isaa inni bal'inaan yeroo muraasa booda isiniif bal'inaan ibsuu danda'a ammasumaan maqaa kee ufii akka isiniif ibsu carraa isaaf kennee jira galatoomii kennaaf carraa naaf istiidiyoo keetti na yaamteen affeeruu keetiif hedduu takka galateeffadhaa. Ani maqaan kiyya artisti Firoo Ahmed jedhama. Akkasi. Galatoomi akkanuma maqaan isaa anis kan beekun Firoo Ahmedi isin hundumtuu ni beeytanii warroonni amma sa'a kanatti lafaa dhufu jirtan warroonni gara keenya hundumtuu ni beeytan jedheen abdiin qaba nama jabaa dhugaan jabaa akkam beekamaadha biyya inni jiraatu hunda waliin baay'ee ni beektanii akkasuma gala haala tartiiba keenyaatti deemnaa jechuudha asumaan dhaloonni keenyee uummata Oromoo kan namoonni tokko tokko baay'ee si jaalatu baay'ee si beeku akkuma gammachuu akkuma jajjabina kee beekan gaafa laafummaan kee dhufe iddoo kee qoratanii rakkina kee irratti illee si bira gahuu danda'an iddoo kee ibsiif jechuudha uummata keetiif lammii keetiif. Ani kanin dhaladhee guddadhee godina Baalee aanaa Gooroo magaalaa Malkaa Buttaatiin ijoollummaa kiyyarraa ka'ee xiqqeenyuma kiyyarraa haa akkasii naannawa Oromiyaa tokko tokko olii gad deddeemee haala haaluu malee kan itti guddadhe Baalee aanaa Gooroo magaalaa Malkaa Buttaa keessumatti dhaladhee ittuma guddadhe. Kanaaf akkasitti atiin kun nama carraa samuu baay'ee bal'aa qabu tokko nama onsuu danda'u tokko nama samuu bal'aa qabu tokko wajjin hariiroo guddaa uumachuu danda'u mee asumaan sadarkaa barnoota keetii akkamirra ture? Akkuma jettee sirriidha kun hundi jechuudha dhugaa jettee baay'ee cimaa ture baay'ee cimaa. Gola meeqa baratte? Sadarkaan barumsa kiyyaa ani gola tokkoffaa ji'a 10. Gola tokkoffaa? Ji'a 10 baradhee ji'a 10 baradhee jechuudha. Ji'a 10 baradhee osoo qormaatan fudhatin ji'a 10 guutuu baradhee ji'a 10 hunda baradhee ji'a 10 guutuu ji'a 10 guutuu tokko lama sadi 10 jettee 10 guutuu osoo qormaatan fudhatin addaan kuuti. Ji'a 10 qormaata bichaa dhiiste? Qormaata bichaa dhiiste. Hayyee achi booda sadarkaa kiyyaa yeroo sadarkaa himanitti ani achi hin turre yeroo san mana barumsaan turre yeroo sadarkaa nuuf himanitti garuu bakka hin jirretti 49 bahe 50 guutuuf tokkuma hin sadarkaa. Yeroo san maaliif dhabamuu dandeette wanni keetirratti? Yeroo san xiqqishu gabaa tana jala akkas dallaalaa waan tureef olii gad harka keessa olii gad fiffiidhe. Kanaafuu bakka hin jirretti harka naa dhahan akkanatti jechuudha. 49 bahuu kiyyaaf baay'ee cimaa akka naannoo keenyatti ji'a 10 guutuu takka lama ittee baratte ji'a 10 guutuu gola tokko barattee qormaata fudhanne sadarkaan ati baate hoomee tokkoffaadha? Tokko maali? Tokko bicha moo? Baay'ee bahanii baay'ee tokko qofaan miti sadarkaa barumsa irratti an qabu hedduu cimina waan qabuuf 50 guutuuf tokko irratti 49 sadarkaa san namni akka godina siigaatti galmeetu hin jiru. Namni 49 siigat jira? Namni 49 naa gad akka naannoo keessanii jechuudha. Yeroo san 49 harka naa dhahan laal gaafas gaafa 49 bahu harka naa dhahan. Baay'ee cimaa turte? Cimaadha. Baay'ee cimaa turte. Hayyee ka hordoftoota keenya asumaan nu cinaa jirtan natti fakkaata. Turtii gaariin wajjin turaa isiniin jenna. Hayyee mee achi booda hoo biyyaa baate moo biyyuma san keessa jiraatte? Barnoota sanitti fuuftee? Gola meeqa baratte? Pirippiitii moo yuunivarsiitii baratte barnoota san? Achiin gola tokko ji'a 10 hunda baradhee akkasumatti dhaabee sababa mootummaa gabroonfataa wayyaanee abbaa irree kanaan
biyyaa bahuu danda'e. Kanaafuu rakkoo cimaa wal qabatee sababa mootummaa kanaan rakkoo garagaraati narra gahee rakkoo kana dheeffa akkas biyya ollaatiyyaa gara biyya Suudaan kibbatti baqadhee rakkoo hedduu keessa taree yeroo ani biyyaa bahee akkas Suudaan dhufullee uummanni Oromoo baay'eetu na simatee biyya Suudaanitti nama hedduun na simatee Suudaan illee Itoophiyaa kana keessa Itoophiyaa mataan iyyuu akkan keessa darbuu dandeetta baay'ee nama beekamaadha. Nafxanyaan Finfinnee naannoo magaalota Finfinnee irraa hundumtuu si beekan aktiivistii baay'eedha. Sagaleenis uummata kee bira dhaabataa turte. Waa hundarra si beekan. Rakkoo akkamitu si qunname rakkoon guddaa nama Itoophiyaa kana keessa baatee hagga matammaa yeroo dhuftu. Maal garuu biyya Suudaan irraa gara biyya biraa yoo deemte rakkinni nama hundarra gahuu beekan maaliifi ati qabsaa dhugaati sabboonummaa qabdi sabboonaan diinni akkasitti roore sun hin beeka waa'ee kee baay'ee yaadaan ture waggooti biyya jirtu kanaaf rakkoon si mudate jira. Rakkoo ajjeecha lubbuutii yaatu narra gahuu danda'eeyyuu kanarraa kan ka'e sila makiina baay'ee dhaabanii fattashanii akkasitti nama biraa fakkaadhee akkana laalikaa fuula kiyya maradhee akka dubartii fakkaadhee akkasitti biyyaa bahe seenaa kana yoo yaadadhu dhugaa hedduu takka gaddaa. Kanaafuu yeroo an Suudaan dhufillee hedduu takka gammadee Oromoo galaanaa Oromoon garaa laafaa akkasitti Suudaanitti namni baay'ee na simatanii eegan Suudaan dhufillee dhiisnee achirraa galata mammattu faafaan Itoophiyaa irraa imbaasii Suudaan jirtutti suuraa kiyya erganii mammattu faafaanti baay'ee na soqaa baatee na hordofaa bahanii garuu ijoolleen Suudaan manatti na dhoysanii akkas halkan yoo ta'e malee manaan bahu. Achi booda turtii maaliif garuu achittillee wantoonni hordofantu jira diinonni kee achittillee na barbaadanii qabanii gara Itoophiyaa na deebisuuf na barbaadanii achi booda anillee harkan kenninee if eegee dhagee jira hololoo isirra yaasanii turan lakkoofta Oromoonni Suudaan jirtu akkasitti biyya kana keessa jiraachuun siif hin ta'u biyya kana irraa bahuu qabda jedhanii gara Ijiptii na ergan. Yeroo as dhufillee gara Ijiptii kana dhufillee namoota baay'eetu na sibate. Biyya Suudaan irraa si fidan jechuudha. Yeroo Suudaan irraa gara Ijiptii dhufu gabbaatee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo sanillee namoota baay'eetu na simate yeroo ani magaalaa Kaayiroo seenu. Hololli sun dhugaadha. Lakkooftaan hedduudhaan biyya Suudaan irratti bobbaasanii yeroo torbe tokkoof. Sirriidha karaan sirrii fattashame ani yeroo sanitti rifeensa kiyya kanallee akka hin taanetti qabsiisee akkas jara qomcii Amaaraa kana fakkaadhee deema namni baay'ee nan beeku yeroo jijjiiree lubbutee baasuudhaaf nama biraa fakkaadhee deema maraattuufaa fakkaadhee karra deema. Maali garuu ati yeroo lafa ol kaatee qabsootu sanuu lubbutee irraa baatee ilmaan kee ufduu balaalle maatii kee ufduu balaalle sawwakii maatii kee yookudhan jen ilmaan kee yookudhan ijoollee sadii qabda ijoollee lubbuu sadii sanarraa baatee kana geette maaliif karaa kanas akkanatti dhoysitee deemuu kee maali akkanuma yoo hojjettee deemtoo gootummaa teessanii goota taatullee atamma karaa malee waa ta'uun sirrii gootattee xiyyiitee tokkaan sitti qabanii na haadhoo itottee itti qajeeltee hin deemtu irraa gortee malaan xiyyiitii sana karaa kuffistuu soyxee akkasitti deemta. Kanaafuu akkasitti seenaa hedduu keessa dabarre seenaan nu keessa dabarre himamee hin dhumatu. Akkasitti maal gaafattan ka erga biyya magaalaa Kaayiroo kana dhufellee Oromoota baay'eetu na simatee hedduu biyya Masrii irratti biyya Masrii Ijiptii kanatti illee hedduu na simatanii hedduu karaa adda addaatti illee na gargaaraa turan. Artistoota hedduu jira akka simatan anis haa ta'uuti dhagayeetiin jira garuu ati daaretti dhashe argachuuf yaa wantoota jiru hundaa qabataman akkanaa ibsituun abdiin qaba. Wantoonni hayyeeka Oromoonni bal'aa jira Oromoo bal'aa jira biyya Ijiptii keessas ni simannaa akkamitti siif godhame nuuf ibsuu dandeetta yaadachuu dandeetta akka aduu ta'e. Simannaa yoomillee dura namtonni naa godhan Oromoon galaana Oromoon yeroo dhufee magaalaa Kaayiroo gudditti naannawa Armaadii magaalaa naannawa Suuqajaa gahutti dukkaan 46 naannawa Suuqajaatti dukkaan 46 naannawa 46
naannoo suuqa jaatti dhaabanii na simatan. Qixa akkana mudee galeetti jechuudha. Qabsaan mudee irraa baatee. Wanni akkanaa kun abjuun yoo muula dura deddeema laal. Simannaan jiraa kun halkan yoo hundaa abjuun akkana dura deddeema. Simannaan gaafas dukkaana 46 naa dhaabanii naaf godhame sun halkan illee dagadhu guyyallee dagadhu halkan abjuun dura dhufu. Hin dagadhu abjuun dura deddeema. Seenaa Oromoo taati. Hin dagadhu Oromoon gara bal'eessa